sa'aadan hiriyaa gaariidha rooza fakkana taateettan hiciitii sa'aadaa amma isin himan jechuudha takka takkaan hiciitiin sa'aadaa amma isin gadi fuudhachuudha dhugaan isinin jedha hiriyaan akka sa'aadaan argamtu sa'aadaa jechuun wallahi intala addaati intala jabduudha namni roozan dura gizee duraa lafaa wajji cinqama wajji hiciitii himataa turte keessa yaman keessatti namni rooza wajjin turte hin beeytanii biyya gizee galtes nama wajjin turte hin beeytanii garummoo sa'aadan rakkoo rooza gammachuu isii gadda isii wajjin dabarsite wajjin lafaate ila eessatti jechuudha mal viidiyoo kan hojjedhe beeytum hiriyaa akkana hawee dhabe hiriyaa akka sa'aadaa hin jirtu gonkuma dhugaan isinii jedha rabbiin hiriyaa akkana isinii haa kennu hiriyaa gizee rakkatti gizee gammade si bira dhaabattu rabbiin hiriyaa akkana isinii haa kennu wallaahi billaahi jechuudha intala addaati intala beeytuudha intala moo jabduudha sa'aadaa jechuudha sa'aadaa namni akkisiin argamu ashama harka fuuna jirtu akkam naga keessanii fayya keessanii nanillee naga koota alhamdulillah galata rabbi isin akkam jirtanii nagaa jirtanii fayyaa jirtanii jirtu jabaattu isin jecha har'a kuma beekamoo viidiyoo naan isin qabadhe dhufe waa'ee roozatii fi waa'ee sa'aadatii waa'ee roozatii fi sa'aadaa irratti waan inni qabadhe isin dhufe waa'ee hiriyummaa gaariif gaarii ta'uu dhabuu isaanii qabadhe isin dhufe hiriyaan takka takka gizee ati rakkatte kasbira darbitu gizee ati rakkatte yoo ati beelofti yoo ati dheebotti yoo ati uffata qayyaratuun qabaanne kasbira haftu hiriyaan takka takka immoo akka intala kanaa jechuudha akka intala kana hin jiru waan isii roozaaf taate hin beeytan asii kaate haga moyyaleetti otoo isin keeniyaa jiraatte keeniyaa duuka deemti otoo isin achirraan biyya biraa ka deemtu ta'e sa'aadan jechuudha waan ajaa'ibe keessa abbaan hin hafee maatiin isii erga hafee sa'aadan roozaa irra hafuu didde biyya san deemte dubartii taate biyya san deemte namni kun lafa tokko gaafa deemu mallaqa malee deema mucatiin kun hin beeytan jechuudha sa'aadaa viidiyoo isiiti irra hamma duraatti qabe amma waa yuutuubii isiiti irratti hojjechuu dhiifteef hin beeku mucaa baay'ee garaa waa hedduu keessa darbite isilleen jireenya isii keessatti nama jajjaba akka taate argee jira ani yuutuubiin gurgurte ta'e akka ta'e hin beeku malee ana garuu irratti hojjeteef hin hojjettu hin beeku na biraan ga'u alaa kulli haali maal jechuu barbaade obboleen kee wallaahi sa'aadaa jechuun warqii namaati gaarii namaati jabduu namaati gizee tokko tokko gaafa laaltan waraabessi biyya ambaa nama nyaatu waraabessi biyya keetii si haa nyaatu jedhamu san akka dubbii kanaatti maal taasabe keessatti isin fakkaata obboleen kee wallaahi lazim maal taasabe isin fakkaata dhalaan isin gizee duraa hojii turteen beeytanii namni suni qilleensa irratti isii gateetti har'a jechuudha aana reeffatti aana akkuma jedha waraabessi biyya ambaa nama nyaatu waraabessi biyya keetii nama nyaatu hawaya jechuun suni inni suni maa inni amma hojii intalli kun hojjette jechuudha tapha sa'aadan taphatte hojiin isiin taphatte wallaahi waa hedduu irraa barattan isiniif iyyuu mootu barumsa guddaa ta'a eenyu akka si gatuuf eenyu akka si hin ganne kamtu sitti aana kamtu sitti hin aanne kasitti aanuuf kasitti hin aanne illee wallaahi kinoo amma ifa nu ta'e waa hunduu jechuudha waa hundi amma ifa mee isini ifa ta'e mee koomentii barreessa isini maaltu ifa ta'e ana wanni ifa ta'e waraabessi biyya kiyyaana nyaatu natti wayya waraabessa keessallee kanaannoo kiyyaana nyaatu wayya isuma dhuga waraabessuma keessallee waraabessi naannoon jiraa miti inni si nyaatu wayya sababa ani jedheef garuu mee koomentii jalatti barreessa isin waraabessi eessaa isin nyaatu wayya ana waraabessi biyya kiyyaana nyaatu wayya waraabessa keessallee waraabessa naannoo keetii si nyaatu wayya inni maal inni kasin ganne nama sitti dhiyaatu malee nama amma intala kana laala sa'aada irraa namni barumsa guddaa fudhata sa'aada irraa hiriyummaa fudhate wajjin hiriyaa fakkeenya isinii ta'a jechuudha fakkeenya guddaa hammam roozaaf ta'aa jirti hamma ammaatiis hammam jalaafu maaliif jalaafu dide intalli kuni baay'ee nama miidhamaa ture har'a kalee miti miidhama isin jaalalaan ka miidhamte beeyna nutillee namu jaalalaan miidhamee beeka sa'aadan jaalalaan miidhamte beeti mataa isiititti yeroo sa'aadan yaman keessatti akkasitti jechuudha abbaan manaa isii irratti fuudhe an dhugaan isinii jedha haqiiqaa himan jechuudha yeroo sani namni sa'aadaa bira dhaabbate ilaa roozan bira dhaabbatteen beektu ani garuu yoo dhoysaan ta'e yoo karaa keessatti hin ta'e malee kaamilaadha moo kaamil hin beeku
namni sa'aadaa bira yaman keessatti dhaabbatee hin jiru garuu isiin jechuudha akka sammuun isii bal'aa ta'e akka sammuun isii itti yaadu maaliif isinitti fakkaate gisee tokko tokko teettanii ilaaltan isaan duraan na bira dhaabbanne jenne duuka tarkaanfatti faana buute akka miirri biraatti dhagamne amma sa'aadaatti fakkee roozatti fakkeenam roozat nama abbaa manaa isiitiin gargar ba'e isiin faan hin baane isiidhaan faan hin baane dhugaa rabbii isin jedha kanaaf jechuudha mucattii kanatti akka wanni tokko dhagamne sammuun isii akka hin jeeqamne na harka hiriyaatiyya gara tokko ijoollee biyya tokko ijoolleen ganda tokkos ta'uu danda'an hin beeknu ijoollee biyya tokkos odoo ta'anu ijoollee gandas ta'uu danda'a maatiin wal beeka naannoo tokko ta'uu danda'a intalli kuni ofii isiitii sa'aadan miira biraa keessa odoo jirtu roza duuka tarkaanfatte iddoo takka dinqisiifadhe wallaahi lasim jechuudha baay'ee dinqisiifadhe anu gaazii isiniin jedha nuuf immoo tuyyuu namni yaadda laaltan jechuudha isin amma namni rabbooma wal qabate namni hiriyummaan akkatti wal qabate hin jiru akka ijoollee kanaan keessattuu akka sa'aada rooza miti rooza miskiina namatti dhiyaatti haa ta'u gara laafettiidha garuu ka hojii amma gochaan agarsiisaa jiru tapha shora guddaa taphataa kan jiru eenyuun sa'aadaadha yeroo ammaa kanatti roozaa jalaa kaafuu didde soixee maatii isiitii walitti araarsitee biyya san dhayitee deebiftee ammallee immoo akka sammuun isiin jeeqamne bakka garagaraa fiddee jechuudha dhugaan isiniin jedha bakka tapha bareed warri duraa wajji zabarraqanii wajji xibaaranii wajji safaaxa jedhan san baay'ee wajji isaa warri ijoollee yamanii jechuun warri wajji duraa yuutuubii dalagaa turan maal jechaa turan jinnii ta'aa turan tokkoon isaa jechuudha roozaa soqeen beeku hundi isaatu wallaahi ani akkana nuti akkanallee taateen beeknu nuti akkana godhatanii bara wakabaa oofanii garuu isiin tuni akka dhiiratitti duuka ciniinnatti duuka tarkaanfattee intala kana sammuu isii deebisuu qaba intala kana karaatti deebisuu qaba intala kana akka sammuun isii hin jeeqamne gochuu qaba wanta xiqqishu guddaa siin godhe isaa bilbila saapiraayizii bilbila hojimmaan isiin hojjettee wallahi nama gammachiisa waan addaa hojjette jechuudha yoo roozaa kataanu taate ila umrii isii guutuu bultillee haa ijaarattu abbaa manallee haa ijaarattu haa godhattu intala kanaan wal dhabuun qabdu jireenya isii keessatti namni fuula miidiyaa kanatti isii deebise sa'aadaadha namni roozaa fuula iftisiisee fuula isii bareeche rabbii wajjinu sa'aadaadha har'a siraa roozan akka saniin dalagoo biyyaa baate san keessatti haftii fuula gammachuun qabdu yeroo hundi gadda boyicha halkan guyyaa hojii taate fuula namaa duratti hin boottu maaskii sa'aatii 24 shaffanatte akkatti oolti sila otoo sa'aadan intala kana soquu baatte isiniin jechuuf isiniin jedhe beek odoo isiin intala kana soquu baatte eenyu tokko isiin soqu abballeen dhaabatee jira hoo jiraatte yoo duute jedhee murteesse ifate kaa nama guddaadha jechuun ani bakka kanatti niyyatee bakka kana geetti foormishiin akkanaa guburee odeeffannoo akkanaatiin soquu hin danda'u kana baay'ee ma tokko jechuun ani wallaahi laziim kan dinqisiifadhe waa jechuun hin jiraa miti silaa bilbilee akkana jedhi jechuun illee xiqqoo isii maalinni isinitti fakkaata amalli kee nama sodaadha as kophaatti haasaa malee yeroo nama bira ga'u baay'ee difrennati akkasii qonni akkasii namaayyuu bilbilee amma fakkeenya bilbila saadaan qaba hin sodaadha dhugoo saada akkanatti jechuudha hin sodaadha haasofsiisu sodaadha wallaahi silaa hojiin isiin taphatte kun waan addaati saapiraayizii alarraa isiin ka godhamuu miti nuti warri biyya keessaa silaa roozaa jechuudha rooza miti sa'aadaa hojii kana goote silaa utuu namoonni tokko jiraatanii silaa sa'aadaa maayyuu waan tokkoon isii gammachiisu isii qaban isin garuu mucattii kana bira dhaabate wallahi rabbiin jaalala keessan ammallee rabbiin jaalala dammaa isin haa taasisu walitti isin haa orgeessu walitti isin haa mi'eessu wallahi jidduu keessan rabbiin shayxaanan seesisin wallahi baay'ee isin jaaladhas baay'ee isin kabajas akkuma jedhe immoo bilbilee akkas kan jechuun ani gizema duraa sanillee gara biraatiin nama gagaafadha malee yeroo roozaan mannoo taate sanis badde sanillee sa'aadaatti bilbilee sa'aada roozan akkam jedhee hin gaafadhu hin sodaadha dhugaan isiniin jedha hedduu takka gammade hojiin isii taphatti irratti ammallee jidduu keessan shayxaanin seenini dhaamsaan isinii dhaamu viidiyoo ta'anutti isinii hojjedha inshaallah isinillee viidiyoo kiyya kana akka dhageeffattan abdii qaba garuu
يا ربي هريا كان ناهري هريا كسعادة يا ربي ناهري جدي كرتاجرة تندوك تركان فتو تدوك تركان فت هريوت عمان بيدن اسنويو ورق اللين سبيتشرة ورق أفهم بيتشا ورق إيمو في ورق تلجرام واتساب سجلسي إرجو بيتشار هريانا ما إنه من هريانا كسعادة جرتو جونكو ما هريانا كسعادة جرتو سعادة يشون نما غاري دا نما جبدو دا نما جمتو دا جميني كي عمل لجي دو كيسان كاللينسي سيني أك كاللينسي سيني روبني إن شاء الله بإذن الله إسينو جبدو دا يشون تلاتينو انت لا ججبه انت لا واهم ددن ديتي الى يمني ترى الى حسيت اسجدت الحمد لله جدا ربي فيا قالتو عمل ربي فيا سني حكينو جدو كيسني شيطان حكاسو دعاي اسني غونا اسني لي دعاي نو غدا تايو كني سنو يومات بخيريا كي تاودن دي وانتن لفغان رجال دو كيسا هيريا غاري برباد